السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا فجالتمتوني هردفتوني برسا روما الحمد لله أنا نجكوت نجيني ينجل الله كبجارا بكجرتن مرة سنجو دعوتنا كي فيديو أرا خنا كذا سيتينج نمن بلبلا سامسونج كابدني وكم بلبلا جالاس كيدا كابدني شودا هندي كيسانو حتى ما سيتينج بلبلا كيسان رجالتني أوني قدرتني فايدة مو كابدني ديسمبر سيس egaa daawwattoon kiyyaa faayidaa siitingii kana ooni godhachuudhaan maali jettanii yoo na gaafatan jechuudha yoo akka tasaadhaa bilbila keessan koodii isaadhaa yookiin qulfii isaadhaa dagattan salphumatti bilbila birootiin bilbila keessan osoo foormaatiin goone jechuudha salphumatti qulfii isaadhaa banachuu dandeessanii akkasumas yoo bilbila keessan hattuun isin jalaa hattee salphumatti argachuu dandeessanii akkasumas yoo bilbilli keessan akka tasaadhaa isin jalaa badee bakka itti gatta sawwan laalta salphumatti bilbila keessan bakka inni itti badee yookiin bakka inni jiru argachuu dandeessan jechuudha siitingii baay'ee tokko faayidaa guddaa isiniif qabudha jechuudha. Hayyee daawwattoon kiyyaa siitingii kana bilbila keessan irratti ooni godhachuudhaaf bilbila keessan matarra gadi buutanii ayikoonii siitingii irratti yeroo tokkoof kilikni gootu haala kana siitingii irra singa ishee asirra suuta gadanii buutu asirratti kilikni gootu ammallee asirratti faayind moobaayil kajoo irratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda haala kanaan sitee sin fida kan oliidhaa tanaa ooni gootu jechuudha haala kanaan raayit natti mantanii ooni gootu yeroo haala kanaan ooni gootan jechuudha asirratti siitingii sadii cufaa kan hin argatan jechuudha siitingiin tokkoffaadha jechuudha. Yoo akka tasaadhaa bilbila keessan qulfii isaadhaa dagattan jechuudha salphumatti osoo bilbila keessan foormaatiin goone bilbila nama birootiin salphumatti banachuu dandeessan jechuudha kan haala kanaan oonii gootu achi booda agrii gootu achi booda qulfii bilbila keessanitti guutu achi booda haala kanaan oonii taate jechuudha ammallee kan gadi sanallee oonii gootan jechuudha yoo akka tasaadhaa bilbila keessan isin jalaa bade yookiin hattuun isin jalaa hatte salphumatti bilbila nama birootiin argachuu dandeessan jechuudha imeelii keessan kanarraan jechuudha itti aansuudhaan kajalaa sanallee jechuudha oonii gootan jechuudha. Oo bilbilli keessanillee bakka shabakaan hin jirre jiraate jechuudha salphumatti argachuudhaaf jechuudha isin galee yookiin shabakallee yoo hin qabaanne jechuudha yoo hattuun isin jalaa hattees yoo immoo isin jalaa badees salphumatti argachuu dandeessan jechuudha bilbila nama birootiin jechuudha isin galee egaa daawwattoon kiyyaa viidiyoo kana akka namni baay'een argee irraa fudhatamu laayik sheer waliif godhaadhaa waan hordoftaniif galatooma.